Guys, maki wajjin gaddaa jira taa'ee. Inni naati alfaadha. Shaanxaa keessa kaa'uu qabna ture bar. Maaf gadditaa. Sumee koo Nama garagaraa waa taa'u dhufeetuma deemuudha malee. Rabbiin nagayaa walitti haa deebisu. Irra caalaan sani. Ulfaatti garuu. الناس كم اشتريت جاهزة لي ما جاهزة الجرعان Isheen diddiimtuu walirra geettan tun tamaadhi. Ta boo'aa bultanii. Danda'u. دمي وقامي قوتو ما أنا سانكيس خوان جراتشو تري أما كيسين قالوا مني سنانياتو دي ما إيش نسي Guys, akkasuma soso achi ban. Girgiddaa illee adiitu. Wallah sin argadhu dafee abiyyitti. Waan ofii. Kilaasii kana ilaali kana lubbuu kana wayya isoo. Girgiddaa fa'aa dhiqsiisi. Girgiddaa fa'aa koornisii. Didaa jirti sanuu didaa jirti qoy rabbi. Amibti wanni gurraachi narraan bareedu waan si lamaan manni gurraatti jedha. أنا ما قرر شبابي جالس Kottos taa'i. ما له قدر بوت شبرا Kottu wallah taa'es. Ana sii jira. Haay. Haay maatii. Insi diddiibatte akka. Ganaani. إسا أكم waa isin Ana ibsaar tamitee
Shugguutii mootii qabadhaa meeqa tokko dubbifnee akaana. Callisitti taa'e. Afashin irraa qabachiisa. Waa barattaatu waa Namni shiroo gaxa dhugaan. Gaaddisee gara kiyyaas deebi. Gaaddisee gara kiyyaas deebi. Anuna dogoggoree bar shaamarri sammuu si hirruudha jedha. Kanaaf Kunooti hirruu ta'uu ilaalaa hirruu ta'uu si kenna kuno amma si kennaadha kuno dhiidhammaan ta'e si kenna akkuma maaliif lafa qonnaa taate shamarri barsuun barumsa dhiirti maal lafa qonnaa taate macaafa keessa dhiirtii fi shamarri maal lafa qonnaa taate dhageeffadhu akkana jira kunoo ani wanta akkanaa walitti qabee isaan arguudhaafan tokkoon qoree Waran si gaafa miiraa jedhe. Intala fayyaa miti eenyu taasiftu taas. Demi sadii irratti wanti ani Qoricha bittee bara kun. Wanti ani barbaadaa ture ammoo illee hin arganne jedhe nama kuma keessaa nama yaada qajeelaa qabu tokkoon argadheera garuu isaan kana hundumaa keessatti dubartii yaada qajeelaa qabdu tokkollee hin argine jedhe nama kuma keessaa wangeela keenyarra dhugaa waaqa wannumti badaan hin jiru kabajni shamarranii kabajni nama kuma keessaa dubartii yaada gaariin qabdu sammuun qabdu tafuudha kuni dubartiin nama kuma Yaada gaarii qabdu nama yaada qabu dhaban Ya Allah. biliyoon Haadha ofiitiin sammuun qabdu jedha namni haadha ofiitiin. haadha ofiitiin bari jedhee baru dhugaa waaqa kitaaba keenyarra wanti akka jedhu hin jiru Biyya tokko ayyama amma lallaba kana barbaadatti dubartiin kiristiyaanaa kumni tokko dhiira tokkotti hin qixxaatu ka jedhan kijibe. sanii miti abbaa manaa qabda Ustaz itu mana disa rakkoon qabu abbaa manaa qabda waa'ee kiyya maal gootaati abdaa siin jedhe ati akka barumsa islaamummaatti fakkeenyaaf kabajni shamarree barumsa gingilchaa abbaa manaa qabdaayii siin biliyoon shamarraniif qabadan maal inni meenatti memeessu akka quraanatti kabajaa isaa sirriitti siima kabajaa dubartiin biratti qabdu quraana irraa jechuudha. Dhageeffadhu ati abbaa manaa ni qabdaayi. Wayi maal rakkatti wayi dhuunfaa kiyyaa ndee. Si gaafachuu edakaa si gaafachuu qaba gaafa abbaa manaa qabaatte ilmoo qabdaa jedhee si gaafadha ilmoon sun akkamitti akka argamti si gaafadha ganaa bakka deemuuf illee tursiisitti hima. Tolee waanuma jireenya mataa kan keetii haasa'e sunillee waanuma jireenya mataa kan keetii haasa'e rakkoo hin qabu. Kabanya akkamitti dhabamee shamarran lafa qonnaati jedhan jedhe bari quraana keessa. Qonnaati akkamitti jedhamte? Si gaafadhu wantumatti na gaafatteen si deebisa. Ati wangeela lafa dhiiraa fi shamarri lafa qonnaatii maa jedhamte sitti? Gaaffiin jijjiira kalas. Gaaffiin jijjiira. Jijjiir biran kuttu. Hayii deebisuu diddee. Hin darbu waa'ee shamarranii kan ammaa fudhachiif galitti hin darbina. Hin dabarru akkas.